hundi keessanuu galatoomadha. Waanuma dhaamsa dhumaa kananani dhaamsa irratti goolobeetiin xumuruu barbaada. Dhaamsi kiyya kan dhumaa ilmaan Oromoo kan biyya alaa kana keessa jirtan warri Oromiyaa keessa jirtan hundumti keessaniyyuu thank you guutamaa galatoomii. Wanni ani jechuu barbaadu wal guddisuun wal ijaaruun waliif dhaabbachuun waliif gaachana ta'uun sagantaa kana kan naa qopheesse guyyaa tokko jidduutti sagantaa amma argitan kana wanni viidiyoo irratti argaa jirtan kuni guyyaa tokkotti waan qophaa'e gaafa 8 biyya kana seene gaafa 11 sagantaa kana godhe sagantaa kana wantiin kana godheef guyyaa amantiin kabajamaa jaalatamaa ji'a ramadaanaa kan uummanni Oromoo uummanni addunyaa guutuun ji'atti sooman waan ta'eef sana keessa gochuu waan hin barbaanneefan guyyaa isaa as gabaabsee namni baay'ee noo dhufuu baatillee rakkoon qabu ammoo kabajaan kiyyaa namni dhufuu baateef saba kiyyaaf kabajaa qabaachuun qaba jedheetiin sagantaa fedhii mataa kiyyaarraa ka uummata kiyyaa dursiisee sagantaa kiyya ofitti dhiphisee guyyaa tokko qofa oolee guyyaa tokko jidduutti galmi kun qabamee konkolaataan kun qabamee akkasittiin kan hojjetame jechuudha. So kanaafiyyuu namni yoo waa gochuudhaaf karoorfate yoo saganteeffate yoo beektee murannoo qabaate yoo kutannoo qabaate waan ilmi namaa tokko hin goone jiru hin danda'amu wanni jedhamu jiru hin dandeessan dhugaan sinitti maa hin dandeessan dandeettiin sammuu keenya keessa jira sammuun keenya amanee jennaan onneen keenya fudhatee jennaan harki keenya hojjechuudhaaf of duuban deebi'u miilli keenya tarkaanfachuuf of duuban deebi'u. So kanaafuu kan nu fuuldura tarkaanfatu as keessa jira kan fudhatu as keessa jira isa kanaaf wanni kun arfan wal utubee onneen keenya fi sammuun keenya fi miilli keenya fi harki keenya tarkaanfata hin hojjeta hin socho'ata jennaan waa hunda sochoosuu dandeenya addunyaa sochoosuu dandeenya na wanni nan isinii dhaamu jabaadhaa warri biyya arabaa kana keessa jirtan ijoolleen keenya shamarran Oromoo ilmaan Oromoo warra dhiiraa otoo hin taane shamarran biyya kana dhufee argee waan baay'een argee waan hedduu nama gaddisiisu argeetan jira kanaaf dubartiin Oromoo maal dandeessee akka jiraachaa jirtu akkamittiin akka jiraachaa jirtu rabbii fi warra ijaan arge beekaa warra keessa jiraatu immoo qaamanni beekan jechuudha. So kanaafiyyuu baay'ee sin jaaladha. Qimamoonni mana madaan jirtan daa'iman diin Oromoota warqii keenya warqii abidda keessaa baatan baay'ee sin jaaladha. Kunoo dura suudhaadhaan dhungachaa ture kompiitara irratti dhungachaa ture amma kunoo laala kanatti of fuulduratti qabee dhungachaa jira. Kara kunoo gara warri natti kolfaa turanii namoonni kun maal ta'ee hin abjoo ta'ii kompiitara keessan akkana ta'uu kanaaf seenaa guddaadha. Armaa kolkaanee asirraa soqnee fuunee dhungannu hin taasisan kaagalo kulis nuuf yaade xiqqoo miira keessa gallee xiiqii qabne akka deebiin miira keessa galina miira keessa firii mirga singilii. Galaana keenya sodaa. Anatu sindura jira hunda kai sandura yu leraksi godata. Hawi heda. Awi miti anatu ba galo mali rena nge. Oh, okay. Na ora bulada. Mekoy abba gadati dufe amaruma yu sinu sawsa abba gadati dufe duga rabbi. Obboleessa kiyya dufe kuno laal kamana hidhaati na baaseen ni amma niitii fuudhutti kan nafaana jiru. Eenyuun buusaam eenyutu eeyyamummaadhaan gadi rabbi jedhaati. Okay, ani otoni sini wano jadi sifo buzu sifo sadita ka no sifo dari sini obole sifo buzu nabu no obs ko esi kita jala maala nu nambu amma netti mi fona da esi kuno buse ma buse ya namni sagantaa kana gubbaarratti na wajjiniin akka haadhatti akka obboleetitti na gargaaree ummata Oromoo as keessa jiru keessa sinittani madhaggeeffadha. Mucayyoo siifan jedhamtu tuni
dhugaa rabbii isinitti hima akka obboleettitti akka abbaatti akka obboleessatti bakka kiyyas bakka isiitis hundumaa waan jiru kana waan kaleessa argitan waan sana hundumaa irratti iyyuu isiitu gahee olaanaa naa taphate. Obboleettiin takka keenya takka immoo jirti gartokkeen ishii Suudaanidha gartokkeen ishii Oromoodha namni ishiinillee akkasumatti galma san qabuudhaan konkolaataa san kireessuudhaan akkasitti bira dhaabbattee waan hunda waan na barbaachisu guyyaa tokko jidduutti waan kana hunda naa xumurtee hojii ishii dhiistee kanadhaa obboleeyyan keenya warri dhiiraa warri viidiyoo irratti argitan sun ijoollee keenya warra na bira dhaabbatanii warra na gargaaranii warra kana egaa maal isiniin jechuu barbaadeni namni nama keessa jira nama gaarii yoo argite waan gaarii irraa baratta nama hamaa yoo irraa argite immoo beektee barnoota gaarii yookaan muuxannoo gaarii sii kenna. Kanaafuu wanti ani kana jidduutti gammachuun kiyya ofii kiyya wanni guddaan ani gammaduu kiyya ani baay'een gammadee gammachuu kiyya caala immoo ishiin naa gammadu ishiin baay'ee gammaddee beektee waan namoonni hedduun akkuma kanaan dura dubbachaa turre sanirraa bakka kanatti ol kaafnee humna qabnuufi waan qabnu beektee garaa ciniinannee murannoodha waan akkasii hojjechuun keenya baay'ee natti tolee ani ishiin naa gammaddee jirti soo kanaafuu kana wanti nan isiniin jechuu barbaadu warri biyya arabaa kana keessa jirtan wal ijaara yoo obboleettiin teessan heerumte akkuma amma obboleettii teessan badhaatuu jajjabeessaa jirtanitti kan itti aanutti immoo kana qofa otoo hin taane laal biyya arabaa keessattuu biyya kaayiroo kana keessatti afuura waa baafattellee birrii kaffali biyya namaan jedhan afuura baafachaa hartaa birrii kaffali warra namaan jedhu malee namni keenya wal bira dhaabbatu namni keenya irra caalan dantaa irratti xiyyeeffatee jira. Kanaafuu wanni isinii dhaamuu barbaadu warri biyya kana keessa jirtanillee warri biyya biraa jirtanillee wal gargaara faayidaa miti wanni guyyaa tokko argataniif waan seenaa namaa keessatti waan nama keessaa hin mulqabne guyyaa tokko jecha waan hin taane hojjetinaadha. Waan gaarii hojjedhaadha hamma isinii danda'ametti. Kanaafuu hin hinaafinaadhas namnu waan rabbi namaa qoode jiraata. Qooda rabbii jiraata. Qooda ilma namaarra namni waa fudhatu hin jiru. Ani qooda rabbii tan jira. Caalaa Haayiluu as keessatti argitan kanatu bakka har'a jiru kana kan nagee isaa. Kanaafuu jabaadhaa wal jajjabeessaa dubartoonni keenya immoo caaliyyee maaloo kennaan barbaadu dhugaa rabbii kennaan barbaadu caalaa leenca kiyya maali kootu seeni meenuu eebbisimee akka aadaa Oromootitti kunoo namoonni nama faana dhaabbatanii oromummaadhaan dhugaadhaan eenyummaa namaa xinnaa guddaa otoo hin jedhin qaama dadhabbina kiyyaatiif jabina kiyya otoo guyyaa tokko dhugaa rabbii isinitti himu otoo loluuni guyyaa tokko caalaa Haayiluu natti qabameen beeku gara waggaa 10 meeqa wajjin hin jirra. Kanaafuu namoonni akkasiin hin jiran nama obboleessa caala obboleettii caala namaa yaadu jira. Ani guyyaa tokko dhugaan isinitti himaa naman waan jireenya kee keessatti namoota nani yoo rakkoon tokko na mudate yoo bal'inni tokko na mudate nama narraa namni hidhee yaadu caalaa kana. Kanaaf yeroo baay'ee na wajjin dhaabbatee na wajjin rakkisee waan halkan sa'aatii 2 hirriba keessaa kaasee namoonni akkasiin jiran. Kanaafuu warri kaan immoo shamarran keenya please wal gargaara wal bira dhaabbadha obboleettiin teessa yeroo heerumte heerumsiisaa heerumsiisuu bara borusiti heeruma iftaan tabiraatitu heeruma iftaanis tabiraatu heeruma ka carraa walii banaa carraa walii saaqa. Yeah. Caalaan fuudheera. Ara caalaan fuudheera ziyee. Ara ziyee. Caalaan fuudheera. Galoo. Ara caalaan abbaa daa'imaati yuusin jedhi. Naguma an dubbadheen deema yaa naguma. Fayyaa keetii guutuu. Naguma isaanitti himeen deema. Naguma jirtu akkami galoo? Okay. Fayyaa qabdu akkami? Baga gammadu. Fayyaadha akkami? Isinii gammanne ani dhugaa natti hin fakkaanne garuu erga keessanii jaalalli abjuunni dhugooma. Isuma dhugaa jechuudha.
Baay'ee tokko beektaan dinqi gaafati kaayiroo ga'e jettu dhugaa dinqiidha too waanuma dubbadhu wallaale suma dhugaa dubbachuudhaaf so maal jechuudha halaalli jaalalan da'u yookaan immoo fageenya jaalalan da'u jedhaalii birraati. So sana dhugeessite ati badolleen egaa nama baay'ee qareettidha nama gaariidha nama gaarummaa baay'ee qabdu carraa akkasii immoo itti wal arguu keessanii baay'ee isinii gammadee baga gammaddanii amma sirra deebi'anii baga gammaddan gaa'elli keessan gaa'ela milkii isiniif haa ta'u dhugaa dubbachuufi kan kana caalu hin jiru beektu isin mallattoo baay'ee taataniitu karaa baay'eef jaalalaaf namoonni akka harka kennanii irra kan illee gootanii jabaadhaa waliin bulaa horaa bulaa isin jechuu barbaade galoo dhugaa baay'ee namatti toltu nu jiraadhaa umrii dheeradhaa gaa'ela milkii. Guutaa ati fuutaa Yaa gooftaa argati fuuteetti immoo. Kaayiroo deemuufani. Bakka caalatti dhaamsa dhukaan immoo addooyyeen siitaa achumaan hawaa keessa baru. Kootu kaayiroo jiraate kootu. Kaayiroon jiru lakki galoon biyya biraatan jira. Yurooppima jira baran. Guutaa kaayirootti fuuta bakka Dubaay kanaa achisiif. Kootu fuudhi amma achi wanti dubbii dhiisiti kootu fuudhi yoo wannoo taate. Maal fuudha dhee naasofne jalqaba. Jalqaba naasofne akkamitti fuudha. Jalqaba haasofaniin ta'u haasa'in qaachisee. Abbaa ta'ee tasii fuusisaa. Nooru abbaa waadaa nooruu anaa dhufu baga nagaan dhufan abbaa waadaa dhufee seeneera nooruudhaani. Ila siifuun kootu sittan fuudhaa itti maa jechuudha. Abbaan gadaa seeneera. Sittan fuudhaa gootetti. Nu jabaadha ishii galoo dhugaa baay'een gammade dhugaa dubbachuudhaaf qoosan qoosaadha. Soobadoo anchi. Sirrittaa tolu dhugaa sirrittaa tolu. Qoy si jammar mushuraanin salfatii xiqqoo salfadhati mijayyoo maaloodha. Jiru amma. Jiru akkamitti salfatu. Maaloodha. Minjeni kan fachiiftu bar. Adarra qasatti hirmatan. Abro noorootis nooroo abro. Kun olaale maraatan keenya waan itti jiru agartee leenci keenya. Baga jiraattee korma koo. Baga waaqayyooni bakka yaaddeen galma yaaddeen si ga'ee baga waliin sin ga'ee waaqni Oromoo. Garuu walitti nu qabdee nuun deemuu dhiiste beekaloo kophaa deemuun kee baay'ee deemuu qabna turre. Fuudha feerumni keessanii gaa'elli keessanii kan aabboo xabboo fi aayyoo meetorraa eebbifame isiniif haa ta'u warra wajjin waaruu warra wajjin horuu ija hamtuu isinirraa haa qabu warra egeree jiraatu tahaa wajjin horaa bulaa deebanaa arrii filadhaa akkoo kaaka argaa egaa silaa dabaala baanee kaawoo waliin jenna ture akka garaan ta'u ammoo hedduun sinii gammadee walirraa sinaa jaalatu jabaadhaa waan hundammoo hin dubbatanii suutumaa akkasii jabaadhaa jabaadhaa baay'ee namatti tola. Galatoomii burruusa kiyya. Anaan deeqa tokko naa kennuu dandeessu na of gocha Oromoo. Yaa baay'ee galatoomii. Tole hawwiin dubbachuu barbaadde kennaaf. Eenyudha? Ana hawwii warra bachoo. Inna gaamamee sagalee. Ayyee dubbadha buleetti. Ol fuudhi sagalee kee xiqqooshi. Sagaleen kee dhagahamu baay'ee. Sagaleen kee asinitti dhagahamu. Ol fuudhi sagalee ol fuudhu. Dhagahama maali? Ayyee duraan dursee isin lamaanuu baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Yaa miidiyaadhuma kanarratti yeroo baay'ee isin hordofaa foolollee isinirraa qaba. Ammaafin waaqayyoon gaa'ila keessan gaa'ila gaarii gaa'ila itti wal jaalatanii itti wal kabajanii akkanumatti akka bareedan kanatti waliin dulloomtanii harrii waliin baastan isiniif haa godhu. Itti fufee immoo
galoo obboleessa keenya ati namoota biraatillee dhugaa waaqayyoo jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf fakkeenya taate jechuudha. Kun waan tokkodha maalinni akkami ijoollee mana maadaamii kabaja keenyallee agarsiiste asirratti obboleettiin keenya akkuma eenyumaatti mana maadaamii keessa hojjetti garuu har'a baastee asii achi baastee achi geessitee achi hidhattee gaa'ela godhachuun kee namoota biraatiif fakkeenya akka asirraa barumsa guddaa barannudha kan nuyi seedaa hagas bakka qabna akka jennu namoonni biroo akka nutti qoosan osoo hin taane miidiyaa kanarratti namoonni baay'ee walii qoosuu wal dadhabsuu malee wanta akkana kanarratti namni akkasitti gadi ol fuudhee yaaduun jiru ati garuu yaadni kee baay'ee tokko dhugaa waaqayyo nu jiraadhu isinin jaaladha isin lamaan waan miira keessa gala waan akkasii haasa'uu hin danda'u. Galatoomuu ulfaadhu dhugaa. Fakkeenya nu taate dhugaa fakkeenya namoota baay'eedhaaf hundi keessanillee namoonni shamarran biyya biraarra teessanii jala jensanii wanta kana itti fufaa. Itti fufaa osoo hin taane dhugoomsa jedhii malee. Dhugoomsa dhugaa akkanumatti dhugoomsa jaalalli fageenya irratti akka jiru jaalalli fageenya irratti suura qofaan sagalee qofaan akka jiru galoorraa baradhaa barumsa guddaa fudhadhaa. Obboleetti keenya immoo maqaa ishii badhaatu miti numa badhaate dhugaa waaqayyo badhaasituma sii kennirraa jira. Ilma keenyan badhaafne Lama rafaa sadi ta'a kaa'abo. Sadi ta'a tolu. Lama ta'a rafaa sadi ta'a. Galatoomuu gifti teenya ulfaadhu fayyaa. Akkasuma jedhama bara. Gaalu akkam wantan. Galatoomuu keenya. Abbaa Waadaa. Ooko. Egaa maal godharree ilma koo lafa walitti hin butanii otoo walitti butanii silaa walitti hin buta. Ati sii miti kun anatti boorena feenatu narra ture garuu maalan godhaa. Lakki. Akka garaan ta'anii marqaan galaa ta'aree akkas ta'e dubbiin ammoo hedduudhaan isinii gammade wanni guddaan milkiidhaan xumuruu keessanii agartee wanni guddoon itti milkooftanii akka yaaddanitti isinii milkaa'uudha. Kanafte kan lufte guddoo kanafte gundoodha. Kanaaf waan sichi jirutti jabaachuudha waan baay'ee. Ammoo akkuma obbolaan keenya shamarranidhanii yeroo baay'ee namni jecha isaatiif jiraachuu maaliif akkansi jaaladhu beektu miti jecha keef jiraatta. Kana makaanii fakkeessu hin beektu. Aartu aarii kee akka barbaaddetti baafatta. Dhugaa Oromoof dhaabbatta. Asachiin gaggaragaltu. Akka warra kaanii xawalwaaldummaan qabdu koode. Maalan sii taaree egaa jabaadhaa ol jaaladhaa. Obboleetti teenyaa jabeessatis badhaatu teenyaa isheenis akkuma maqaa isheeti. Intala ajaa'ibaati. Waaqayyo waliif sin kenneera isin immoo jabeeffachuun kan keessanii. Egeree keessa miidhagsuun kan keessanii walii obsaatii inni tokko yoo abidda ta'e tokkommoo bishaan ta'aatii. Egaa amma akka abbaa haadhatti sin gorsina. Kanaaf akkasii amma oolmaa jirtanii jabaadha wal jabeessaa. Kaansaa bilbilaan haasofna jabaadhaa fayyaa ta'a. Tole galatoomuu caalii kiyyanaa jiraadhu godheeko. Abbaa Waadaa Nooroo harka fuudhee akkam jirtu nagaa keessaa? Egaa nuti Guma akkam jirtaa giifti fayyumaa? Fayyuma akkam jirtu? Amma gaasitta fee dabaree kan kee eegna amma. Egaa ani xiqqoo kiyya kuniin ulfaata.
ulaagaa ani barbaadu baay'eedha waan ta'eef nan tuttura. Kan akka obboleessa keenya Galaanaa kana safuusa eeggatee, aadaasaa eeggatee, duudhaasaa eeggatee, huumaasaa eeggatee fakkeessoo otoo hin taane dhugaarratti hundaa'ee ilaalcha oromummaadhaaf wal qixa qabu yoo ta'e alatti innaa baalli bubbeen baala shokoo godhe kan baqatu hin fedhu abbaa dawaadaa dhiifama kan. Egaa laaludha kaansaa hir'isaatii kaan immoo gidduutti dhufaati. Anta haati durinnaan tala heerumsiistu yaan tala koo waan dhaamsan sii dhaama hibiddan dhaamsinii daftee hin dhufinii gandaa si waamini balbalarra dhaabatiin jetti jedhani. Jechaan jirta maarree si dhagaa jirti. Mataa gadi qabatte sobdina laaltu. Egaa kanaafi maali galoo dhiifamallee nu godhinu of kalchika maali haadha qonnaa of kalchaa jedhi dhungatu maali biyya keessa nu gashiini foonaa dhaqu. Nuuf yaada. No, warra Ingilizii yaada qabu. Nuuf yaada. Abbaa Dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa dubbachuuf taanaan galoo abbaa waadaa kana baay'ee nan kabaja. Waan hedduun irraa baradha. Waa'ee Oromummaa yeroo dhokachaa jirutti miidiyaa irraa akka kanatti bahee agarsiifamaa hin jirretti nuuf agarsiisaa jirtu. Maaliif Oromoon aadaa bal'aa qaba, safuu qaba, duudhaa qaba. Waan hundayyuu guutuu qaba. Kanaaf waan hedduu nu isinirraa barachaa jira galoollee. Badhaatullee sirba dur bara Hatsee Minilik bara maal jedhu imamma haadha akkuma nooyyeellee nuuf iddee nutti agarsiistee ishiinillee irraa baranne. Bagaan iyyuu dhaladhee biyya harabaa dhufe na jechisiistanii galatooma ulfaadhaa sini. Dhugaa bagaan dhaladhee dhufe na jechisiistanii sini jedha galatooma ulfaadhaa. Sinin jaaladha yoomillee hamtuun sinin argin gaariin sinin. Simboo bineelsaa deewaa jette jedhaatii hin baana. Waati maatii argadha. Hayyee galatoomaa carraa naa laattanii bakka mooltan hundi keessanuu jirtu. Galaanni sagaleen kun dhaga'amu. Inni dhaga'aman. Jedhi haasa'aa dhokku baga nagaan Inni dhaga'ama. Baga guyyaa kana geessanii